في كبولة كيسانا ما باسا سينجر أنك سيقافة ركنا ماله ما قال فقال كان كيتين نباسة بولي كيسا والله جايبة قبل بقى وندافي ونتقبل تا وانا نجري تورا رامبري أبا بوسا جول أبا باس كنا نمني غرا أنا غرا اللي أبا باس دينا كنا أبا باس دي بربادان اللي نمني غرا غرا أبو مت نمني برالا ما هي بقى إن بدين أماري فكيلة جبا دوغبي فدو إن دفع نتقبل تابولي كيسانا فوتا جول أبا باتو كوي أنا ورا فارماسي أبا جدي كسار سمان كده تقبل مكان نجتوا maal goonee kasaarsinee rabbi jedhi farmaasii abbaa giddiinu ababaa takka yaa jama nama kana mara keessa ababaa takka dhabe firan qabu bar in qaba qixaatii maaliif dhaba والله وركي كبا قوي يا ربي لا فيديو إساي وركي كبا dhumee galatu وركي وشانا وركيس ajaa'iba rabbiiti yaa haadha faate bakka abdimateeti atamma gaafsan akka silkiin cufanne gaafaan achi gahetiniin sitti dawwaladhe akka silkiin Maaluma jedhee bara boolee biyya keessaa kana na baasta taa'anii nyaachuun walitti maal dabaltaanillee amaariffa ammaatti gahitu beeka muluu bannee jirra. qixaatiin kuma agasiin qaxxan waan fira baay'ee ati qabduuf ربي جرا يا ربي جرا ربي أسين نجاي تجرا وان إن دبّا في إجانا ما رما كبي دبوتي يا ليش ما جرا إسبيتالين جرا وانا كنا akkamiin nyaataa jirti akka namaatiin nyaatti akkamiin nyaatti goommana sanuu ijoolleen biyya arabaa tuni waa dabareellee garaan dhabdu goommana kana yoo argite waatu garaa utaala irraachi qabii nyaadhu أبابو ناقن نامي نصر وانا دربا ألو ما لك تنبيه كنا كاكلين سمان كنا جيجينا مكان نبيه وما هو من كاجيجيس waa garaa qabaadhitta كيدين سوامالي أنو أمالي تيجي ديرا ونجران جيلي وجا قبل في جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيجي يا تسالفات بتربي في هذا دست في الجنة هذا فاتح دامي وانا ما كان بدأ أقول أمني في ودي نوتي قوتان قافة بي أربعة والدارا كان سونا برا ست maaltu daaraa keessa oole والله دارا كان سونا wallahi waa haga sila humna jabeeffate baramma waa raammoo minaamina funaanataa jira gaafa humna jabeeffate mishigii fi tolfatee مالي tokko deengadda jechuudha dullaa tokko deengadda dullaa akkana baadhate qucee irratti ofii ammoo hin fincaan ilaaltaa mirii ati iskarbii jala ilaalta أستغفر الله ani العظيم. sanuu yoo wannan jannaa fi bari jechuun eeguma ulee harkaa qabaate na shakkisiisa yoo jettan nu malu أي تدري برجع تفيد يا هذا فاتح. ajaa'iba rabbi بسم الله كما ربنا كهمزات دست fincaan gammaan beela wannan as qajeelcha fide bara soorifachiisuu barbaade akkasumas fide na fakkaate rabbi isaa harkisu wayne ajaa'iba ati boofaa fi ilmi dhiiraa xiqqaatteen qabduuti hin tuffatin sanuma nama meeqan barbaada kasi tuffattu ati laaltee quuftee miree waan karaa akka biyya keessa oolu waliin hubenna duruyyuu maal haa ta'u jecha afuuba waliin nyaanna eegama qullaa ooltanii taatanii galata biyya arabaa zakkeedhaaf surree wal ilaaltanii itti godhatan garama eegama qullaa ooltu kun amma kun ofii gadi qullaa oolu waan ofii ilaal osoo daaraa keessa illee oole akka teessanii daaraan siphatu beeta gara siphatuun hin qabu afaan hin qabu afaan hin qabu بسم الله maagal kana الرحمن daakuu الرحيم. seetamu akkam akka teessanii daaraan siphatu kun daaraa keessa illee oolu rakkoon qabu teessan daaraa hammaarattee kaati bar daaraan mata siyaa galuus goota meeqatu
Ayyaati qaba. Dalee keessaa ka'e. Gadi yaasee bakka jirtu. maal taate fayyaa dhabde. Ara taap godha bannaa taachoo taap godha. Maal isin taap namaan goone nama kadhamaraan as tala seettanii bakka oduma kenna caqasuufi. Warqii naa. Kaamera kallicharra naqanii naqeedhani asila. Maal dubamoo. Akki waa dubbadhuun akki waa farsuun waan gosoon hin jiru tiktookii irratti. Araaramin. Kaayiroo irraa maal qabanni? Ati kottu nu dubbisi deemi dhugama rabbii sin jedha wallahi Dubaayin kottu deemi mee kooti fataattee deemta. Su Dubaayi moo? Maali Dubaayi dhufee ka'ee bar Dubaayi irraa Kaayiroo seena malee daarektii jiru biyyaarra. No boolee bichaan dhufiin kaa gadi bayi. Abbaa gadi bahee jennaan durbiyyeen Dubaayi jan qabdu lafa irratti jiru gummaa kana bakka hin ga'u barbaadu. Durummaa Kaayiroo fiduu eegda. In biqilti moosi. In biqilte moo hin balleessineeyyu? Ani hin balleessine dhugaa rabbi. Kallacharra nan argitu. Ajaa'iba wallahi. Abboo taap godhaa kaa jabaadhaa taap godhaa. Erga Hamzaa dhiiftee maal gochuu deemti Kaayiroo. Erga Hamzaa dhiiftee maal gochuu deemti? Maal gara Hamzaa Kaayiroo dhaqaa taane? Maal yaasammanni? Rabbi jeneraal Dubee irraa si haa baraadhu kaa dhaadannoo badaa waraana qopheeffatee taa'aa jira na fakkaate beeytaa akka jedhutti. Gabbuutee jennaan anaafsi jedhaa jira. Akkanaan qaaqa jedhati. Manni maal jechuudha namni ala jirta moo mana jirta? Samii keessaan mul'ata mana ati keessa galtu. Maali rakkoon? Maal qorqoorroo hoddate? Luukiin takka meeqa rabbi jedhi dhugamaan. Dhibba jaha. 500. Allah jiruun badde wallahi. Jiruun badde jabaadhaa ijoollee warri waa wanna qabdan biizinasa qabdan dalagadha. Abboo akkanurratti hin boonne taap godhaa maali abboo ummanni rakkataan akkana. Ummata rakkataa bicha na jalatti wal gahe. Badaadha faate. Ati nu warra Dubaay kana osoo nu gammachiisin osoo nu biran dhufin wallahi akka Dubaay dhuftuun barbaannaa beektaa silaa rakkoo maafi malee. Maarree wannoo godhana waan akka ispoonsartiidha moo ispoonsartii san? In sirbitee beektaa? Maal abbaan giddii sirbaan Kaayiroo achi dhaqee? Abbaa giddii jechuun bari dorgomeetiin biyya kana argate bar faranjoota mara waliin dorgomee Dubaayitti achitti banachuu qabda jedhanii asitti dhufe. Amma ati Ingiliffa yaa Amaariffa yaa Ingiliffa yaa doktora yaa Profeesara ati maal inni? Kun doktora bar doktora. Ammas Kuweetiin keessaa galee maal godha? Kuweetiin maal gooti abbaa Kuweetiin maal gooti deemti Kuweetiin? Waanuma akka wanna Kuweetiin fedhanii hangeeffadhii keessaa galee bar. Haa ulfaattu isiin osoo guyyaa takka nan daarsiniif nan aarsin Kuweetiin keessaa gali. No sargii asumaan achitti jaalsakee wajjin sii goona rakkoon qabnu nu warri Dubaay. Qorri nu gubee cadhiti yaasu. Hin qorraa bar. Wallahi asuu nu fixe mee faate dhantanii waa dhaamsa wayin itti nu dabarse asin nuyyuu dhumne warri Dubaay hin jirru iyyuu qorri nu fixe. Dhuma daganaa dhumattani. Dhumannee jirra qaata bidilisii daddabaladhaan hin jedhan daddabalannee jira waan akka nu siqaan jiran. Yaa waan akka isiniin sinne maal godhanii ani? Ijoollee taap godha maali waa wannaa waa dhumti moo rahmata godhaafi jedhan ijoolleen Dubaay jirtu keessattuu miskiina. Rahmata godhaafi jedhin ammadha. Akka qeerroo Idris quba irraa nyaatte jedhan san quba sirraa nyaatte eeggadha. Quba maali irraa nyaatte isa?
Qeerroo Idris kubarraa nyaatte jedhanii takka wayii dubbiin milittee nageette. No, maaltu qubarraa nyaata abboo qeerroo miskiina waa'ee biyya ofiitiif dhamaatii guddaa dhamaa malee akkuma ati biyya galtee qabsooytu kanatti inni illee biyya ofiitiif dhamaa malee waa'ee faaxee quban qabu. Yoo wannoo qabaatanii deemanii barkaa yeroo irraa Dubaa fakkeenya warri Dubaayin keessa jiru waraqata qabu kan akka Nasrii Anolee amma biyya fedhe deemuu danda'a. Biyyoota Arabaa keessa jechuudha. Abaaboo afur naa kennaame. Ababaa itti guutaa siillee ijoollee. Nama firuma ababaa afur guutee namooti su dhabe haadha faatee takka haadha faatee si moo'een beeku bar guyyaa hundaanuma garaftee deemta. Maal odoo ijoolleen dhiyeessee si jirtu namooti abaaboo takka naa dabala. Abaaboo lamaa namni garagara. Ijoollee. Meeshaa irraa dhabdee. Kootta tamma Dubaay fataa si goonee zanaa si goonee bakka hin jiraa miti. Dubaay jechuun bar bareeda bakka abbaa giddiitiin illee abaaboo lama naa kenna. Abaaboo takka. Abaaboo lama naa kenna. Abaaboo takka. Akkas galatooma. Garaan na gubataa rakkam. Kan akkamitti nama fira abaaboo afur naa guutu dhabe jedhee bara urga biyya galii. Asaasoo du'ellee haganuma daagatama aadaa seelaan qabu aadaa. Qooyi akkam soddaa keessan ta'e beektaati haadha faatee. Maal fuute nurraa? Allah rabbi mannaa baare wallah. Wal quba qabaachuu. Sadiin baay'isaa abboo wal darbaame. Amma sadiin baay'isa ishee ispiichaalinjii kanarra waan hafe. Miskiinni mala abbaa faadha waliin achi dhufteetiin achitti qabattaniitiin jetta immoo darasinnatti gad dhuftee achi fuute. No abboo an biyyumaa kadhadhee fuudhe abboo uumamaan jilbumaan fuudhe. Sirnumaan. Abboo sadiin baay'isaa wal darbaa kan maali abboo uummanni sadiin baay'isa sadii taasisan. Bakka uummanni tabshaa'e dhugaa rabbi. Uummanni rakkateera abboo rakkateera uummanni. Oduu bichaa caqasa taaptaap hin godhu. Namni kun marti osoo taaptaap godhe maali inni mee? Nama meeqaan baras gubbaa jiran seetan nama 300 bariin kasaaree bara. Asiyyuu. Kushiin na dalagatti erfoonni gurrana rakkisatte. Asillee na waliin. Mikiirra isaa jiraan jiraata. Tumee galatoom. Anaa nyaata wallaahi. Maali kuni firfiroo? Mikiirra isaara. Maa ofumaa nyaattamoo ka galgala galee nyaatu jira. Inni nu amma soo dhufe hin nyaata argateeti. Kana nyaatee nagaan buluun hin jiru gaadha faatee isin jarjarsaa waan argitan ittiin kennina. Miskiina eessa ka jiru nu jarjarsa ta'uu fi difuu surree keessatti du'e. Abboo rabbummaa haadha faatee dhiiruma hafuura kuttoo yoo rabbi ittiin qabu. Deemtuu daddansee haajitu mi kanya. Maal surree keessatti deemaa rabbii jedhi maal harkaan qabatee deemana fakkaate yoo kiyyaa waraantillee qabattoo fixe. Kabinni laatee. Kabinni. Ijoollee taphaa gora abboo maal inni mana akkana wallaahi ajaa'iba rabbiiti. Nutti mul'isee hin nyaattaa kootu sitti mul'isa miila xiyyatti dhiibuudhaaf. Galatoo. Bada haadha faate. Amma qooyi akkamitti seera jala ooluu dhabde ati qooyi achitti. Maa nama ajjeeftee galte sinjaani ka seera jala oolu. Siree jala ooli ati. Akkamitti seera jala ooluu dhabde qooyi. Osoo achi jiraadde seera jala oolchaa jedhaaniyyuu. Argitee Oromoo. Namni faatee nutti gorseetiin maammadoo meeqa faatee dhabsiifti ati waliin jaalatina ijaazaan deeminaa fi birri teessan harma keessa kaayadha jetteetiin namni faatee nutti gorsaa ture tokkosi. Wallahi birriin harma keessa kaayadha jedhee isaan fayyadde malee isaan hin kasaarsitu. An birriin akkasitti harma keessa cuqqaalaa ture dhugaa rabbii na fayyadde. Firri kiyya jechuudha firri kiyya kan gisee an biyya alaa jiru halkanii guyyaa naa bilbilu halkanii guyyaa haadha faati isaa 24 afaan naboo amma السلام عليكم يا إلى ترباني ديبسين وعليكم سلام نانجي غافة ترباني
كأندر سلكي جلا كازونو أنا بيزي نقول فوني سلكي بيزي نقول فون أما يوانا السلام عليكم جدًا أكنا مري في الربا راسارو إيه والله بيزي تري بيت تاين أرجعني سلكي نانجا أي دوراني مالي من الدولة يا داد دور ملا فيديو ما قولي نزانا قولوا مالي وان بلاتي من الدولة أما نيتوركي من جيرو ساقلا ما شاء الله أبيين أنا جولن تنا جولن سي كومان باي نساني يو بيارا باتيجر ميديا را بدني يو أتيجرو يو هيدا أبي ولي كابدنا تفكر تاب غرايسين تادا أمن ديمين كا أمن ديمين كا برو ديمتا آدي فاتح صدوتي يجوا وفتا باخته كاتو دو كنت والله ميغان باخت دستي سدته كوما سدي كيلو ميغا كيلو دبتكو ما شاء الله بريده باخت جول الدرباوا حبابا فور ماشي الكترونيكس بنعمل كيف سجله टाइम बरेगा माल जेचू हबा बाफुर namni biraa sadi namni biraa lama arab bana bana jedhee qaataa ibrahim baniin attiriisaatti bana ati atamma osoo duute disti san dhiiftee duuka deemtaa soomiyyaatti sunna duuka deemette disti akkasitti harkaan qabattee kakaa gootu luka jidduutti waan akka daa'ima xiqqaa santu fudhataaf immoo maaliif maal distii moo Ino isa dapat. Maal inni yusi wonni waan ajaa'ibaa wayiiti wallahi. Warqiidha wallahi warqii beektaa? Haasituu marii isaa taaftaaf godha taaftaafiin bareeda. Warqiidha maaliif? Nama hudha kun amma osoo nyaatani. Wallahi isin warqiidha hin argitaa eegi. Lafas jedhee gadi lixa wallahi. Manya terfasa tipsi sirada yara. Ati. Adamma kushina debite mo diaspora maga amma hotel ma wanyatta. Wanya do demi ko. Nama wala nyirta mo ko baage. Ara tap goda. ما نزل أفرد دفنينا ممكن نمو وعليكم السلام عبدي هلكم عبدي أفردنا ما باسمو ما ركون هذا فاتح كم كمان قوفته هاتي فاتح زين قوفته تاب غورا me mali nama dibba sadif shantama tabtab yogo tamarra ko ay ara fate si ande nutta sai namiti ojina zaini takasi ha qoyati akamitti wifi si hidam biya Ethiopia sanitti keessatti ijoolleen te nama warri biya arabati galan online sen ati mal argatte ati maal argatte abiyyi walitti amiyyi walii galteetiin bi ummata miidhaatata taaf godhaa ijool abbaate an qabsoodhaaf bar finfinnee keessa jira bar akkami wifi inni argaachisa jettee yaaddaati barri kana qaccu qorraa ishi baqa lubbuutii rabbi siiraa jiraatu jawaa faatee maa huqqattee hin huqqannee yaati faatee wallaahi bareeda maal warqii irratti gaggabaarti dhugaa rabbi waggaa meeqatti hadha isii argisiitanii isin warqii irra gaggabaarti warqee jedhi kaa warqii miti warqiin maal inni warqee qooccoo warra wallaggaa jedhuun san isiif na keessa jirti lubbuun warqiin maal inni warqiin dhagaadha yookaan dhagaarra waan ba'u malee yookaan warqiin ka gabaabitamu malee warqee jedhi warqee ati warqee jettee wankee jettee naa ta'e akkam nyaachuu qophaayan
warqin jedhamu kaa warqin adda warqeen ammoo iyyuu warqeen maali ni subhaanallah warqee jechuun kaawwannaati bashaasha haadha faaxee bira deemi maan maraadhe moo yoo oromoon hundi haati faaxee bashaasha yoo ajjeesen kafala jettees ni farramte malee ani haadha faaxeen maraadhe bira deemi dabbaa isin agarre haadha faaxee bira deemi tokko itituyyuu wal beenna beetta maqaa isaa kaasuuf barbaadu gaafa dhufee jedhee wal arginaa naan jedhe ofii jedheetti ani illee jelmaan jedhis amma dheengadda biyya jira barreessee fi misenjariidha gaafa dhufee wal argina hin jenneelee maa fachiin baddee jedheen maatiin mari'attee jennaan biraazarii qabadhu deeminaan jedhe wallahi dhugaa ani waan akkasii isa dargeera mucaa baay'ee qal'aa tokkotti ture beektaa haadha faatee bira dhaquudhaaf obboleessa qabachiisee nama oofaa karaa mucaa qal'aa wayitti ture waliin deemne intala walitti dawwalanii laallachuu deeme intalli yoo morma isii ilaalan baay'ee maqalloo yoo akkanan morma laalan dakana gadiin akkuma rabbi fedhe jirti baay'ee furdoodha yoo makiinaa jalaan luun'ee laallu makiinaa jalaan dhokannee akkanan laalle itti dawwalle ati tami tana jedhe eessa dhaabatta makiinaa akkanaatii hirkadhee dhaabbadhatti Allah mucaan baay'ee qal'aadha beektaa kotta naafsillee hin dandeenyu nama dabalannee dhufnaa jedhe nama dabalatanii si dhufaa rammosillee nama dabalatanii dhufu wallahi ajaa'iba rabbi tokko isumaan na godhase walii beellamna eessa jetta jennaan kun bakka akkana jira jedhe itti himee beektaa naajjeessu barbaaddani oromo itti mee Aba beellamne ana haate ali deebisi itti mee walii beellamne adaanni isin argine naan jedha adaanni na argaa jira beektaa namu yoo dikkoo jedhu achuma buutee san dhabu ababa afur bannaadha guuta ababa ayyee adaanni duraan argaan anatu isan argine malee yaa boodatti bilbilu makiinaan tabalaasha'ee makiinaan biraazarii biyya tokko tabalaasha'ee jennaan kan adeebine naan jedhe namni lama si sodaate barsi sodaate qeerroo galatamu namni tokko guutaa isin haa guutu nama dhibba afur keessaa ababaan takka dhabamte subhaanallah rabbi akkana isin godha ana ofiillee waan biraatii miti dhiirri haati faatee birrii baasuun jaalattu jettee na dheessiti beektaa ati maaliif hin baafne gara dhiirri obboleessa keeti abbaa keeti miskiina dhiironni kunniin ati maaliif ittiin baafne wacimaa ittiin baafne wallaan baasu maalonti baasu eegana affeere haa baasu wallaan baasu wayitta kafaluu diddu akkam taata sila duubatti haftamoo akkam gootame animmoo gizee waa nyaannee kaanee ka'ee harka dhiqadhu jedhaan ka'ee harka dhiqataa miti hin deebee hin taa'aa miti irra inni anamma deemee harka dhiqatee ka'ee achiin gabbayee dhaabadhee sikkii haasa'a aanjaawwitu kanfalee dhufu eeyyaa qabdu wallahi ijoollee miskiina balleessiteerta gorsa akkanaan gorsi shamarran haa kafaltu jara hojii qaba dhiironni baay'een hojii qaba waan ta'eef silki namuma si gahu namuma kalumaan haasoy ada biyya alaa irraa galee jira walaa waan akkas hidheessa jira abbaate wallahi ajaa'iba dhoggaadha kun waan hin taane shamarran miskiina facaasaa jirta dhugaasiiti akka itti midheesse ilaalta duratti ati ilaaltu shaan awwali na nyaatte gadhee siyaasi feessu dabbaa sitti haa dabalu ammallee ka duraanii irratti ammallee si haa dabalu maa kun sirra bayee jira kun maali bare dhiirri nyaattee fixxuun jirti dabba maagana ga'u kana osoo dhiira muxuq godhee nyaatu jira dhiira falfaltuu ofitti hin dhiyeessu wallahi anamma akka jireenya kiyyaatti dhiira falfaltuu ofitti hin dhiyeessu dhiirri garii hin falfalti kun akka qaama nama susukkumtutanii ofitti hin dhiyeessu wallahi
jaarsa qabdaa jedhini jaarsa qabdaa durbummaa qabattiin kallacharratti nan agartanii jetti akkatti dubbisan hin beekaane akkatti dubbisanii kallachasii irraa bara Doolaratti fakkaate moo akkam? durbummaa isiillee gaafa rabbi jaarsa sihireetiin durbummaan ta'e galaafatamte wannaa jedhi ka laaluu qabnaan poosti godhi poosti. Manaatichi masama irra kallacharra cabsaa jira beektaa rabbi jedhe. Amza hajii kun osirratti baafate ati isarraa gabaabbadhu umariin faatteenu. Umar kam? Umariin kiingii. Rabbi jedhe inni furdaadha. Arafaatiin durbummaatti anama malaaqaadhaan kennu jechaa jirti. Hamzaa rabbumaatti fide. Hamzaa jaalattee kaayiroo deemu heddii. Dabeenyaa hin ilaalu imaanaan namni nama jaalu isa qofaan kan jannata